video edit gochuu caalaa wanti nama bashannansiisu tokko illee jiru. Anamma yeroo hunda qaqqabi suura edit godhi video edit godhi na godha maal jennaan suusii na qabse jechuudha. Professionii baay'ee namatti toludha video edit gochuuni. Video edit gochuu yoo dandeessanii suura guyyaa dhaloota keenyaa, suura guyyaa cidha keenyaa, suura sagantaa adda addaa irratti kaane yookiin immoo video guyyaa sagantaa adda addaa irratti waraabame, suura guyyaa ayyaanaa, video guyyaa ayyaanaa waraabame gara videotti jijjiirtanii video daqiiqaa 5 yookiin daqiiqaa 10 guunneen qabattanii deemuu dandeessu jechuudha. Kanaaf yoo yaa jenna jirtu kabajamtoonni maatiiwwan lammii shawutuu ani lammiidha lammii shutuu birraatiin akkuma beekamu yeroo darbe keessatti akkamittiin akka Wondershare Filmora daawunlood akka goonu sana qofa miti waa'ee interfeesii Wondershare Filmora elementoota achirra jiran yookiin immoo meenuu yookiin aayikanoota achirra jiran viidiyoo isin hojjedheen ture. Viidiyoo sana warreen ilaalle lammii shutuu bikeessan ilaaluu dandeessu. Erga sooftirii keessan daawunlood gootanii karaa gootanii akkasumas immoo erga interfeesii Wondershare Filmora sana understand gootanii har'ammoo haaluma salphaatiin viidiyoo akkamittiin akka edit gochuu dandeenyu isin agarsiisuudha. Akkuma beekamu viidiyoo irratti viidiyoo edit gochuu dandeenya. Viidiyoo gosa adda addaa waraabne viidiyoo sana irratti paartii barbaadnu kunne paartii barbaadnu itti daballee akkasumas animeeshinii adda addaa akkasumas kalarii adda addaa itti daballee akka barbaadnetti viidiyoo ta'e viidiyoo irratti edit gochuu dandeenya. Viidiyoo irraa viidiyoo qofa otoo hin taane suura irraa illee viidiyoo edit gochuu dandeenya yookiin immoo suura gara viidiyootti jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu har'a suura adda addaa, sagalee adda addaa akkasumas viidiyoo adda addaa fayyadamne akkamittiin viidiyoo edit gochuu akka dandeenyu isin agarsiisuudha. Na hordofaan affeerraa kiyya amma kallattii gara viidiyoo editingitti. Kanaaf jalqaba sooftirii keenya yookiin immoo Wondershare Filmora kanaa banannu kunoo nan banadha. Kunoo naaf baneera. Project yeroo darbee viidiyoo edit gochuu jedhee save godhe sana banadha. Open project jedha. Erga sana banee booda egaa amma akkamittiin akka suura irraati edit goonu agarsiisuuf jalqaba suura qofa filee biradha. Suura 2 3 4 5 suura 6 kana fudhadheera. Kanaaf maal gochuu nan danda'a? Jalqaba isaarra viidiyoo ta'e galchachuu nan danda'a yookiin immoo count down viidiyoo kana galchachuu nan danda'a. Fakkeenyaaf kam galchuu ishee kanamoo mee ishitti kana fayyadameeni viidiyoo kana count down kana fideen fuuldura galchadha. Fuuldura galchuuf kun akkatti kan harkiseeni jalqaba irra galchachuudha. Keep project setting jedha. Kan akka barbaadan gootanii move gochuu dandeessu bakka barbaadan kaa'uu dandeessu. Akka barbaadanitti count down kana itti dabaleera. Mee kunoo play godhee sirra agarsiisa. Kunoo count down kun akka taphata. Kan irratti maal gochuu nan danda'a jechuudha. Transitionii effect title dabaluu nan danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf title irratti dabaluu barbaade as dhufeetaniini kunoo title asirraati kan hin barbaade filadheetaniini fakkeenyaaf ishee kan fudhadhu ishee kana filadhame kun akka tarkisne bakka kaa'uu barbaanne keenya kanaan booda title kana edit goonaa jechuudha. Text kana edit gochuuf kunoo ishee irratti double click goonaa your text kan jedhu kanarra dhufneeti kunoo tesitti gaafa irratti click goonu your title here kan jedhu kana viidiyoo yaalii jennee fakkeenyaaf barreessu nume yookiin suur sagalee yaalii jennee suur sagalee yaalii jedhee barreessaa. Asiitii istaayilii barbaanne fayyadamnee tekstii kana bareechachuu dandeenya. Kunoo kan isinitti tole as keessaatii filachuu dandeessu. Asiitii kan barbaadan filachuu dandeessu. Fakkeenyaaf ani ishuma kana filadha. Keelloo kana filadha. Keelloo kanarra kaawwadheera. Isheen jalaallee jirti kunoo your title here jedha. Lammii shotuu bitiin jedhame. Lammii shotuu bitiin jedha. Meeshee kana immoo ishee kana filadha lammii shotuu bitiin kan jettu kana kun akkas gootanii saayizii isaa akka barbaadantti guddisuu dandeessu yookiin immoo kun as dhuftanii foontii isaa akka barbaadantti jijjiiruu dandeessu. Fakkeenyaaf suur sagalee yaalii kan jedhu kana as dhufeetaniini kun waan barbaade irra kaawwachuu nan danda'a. Kun akkasittiin foontii feesisinitti walirra keewwachuu dandeessu. Fakkeenyaaf ani ishuma kana filadha. Sanaan booda kan jalaallee kun akkasittiin irratti okay jettanii istaayilii barbaadan irra keewwachuu dandeessu jechuudha kun. Fakkeenyaaf ishuma kana filadhaan istaayilii sanaan booda kunoo siitii saayizii isaa 42 irra jira. Amma barbaadan foontii isaa dabaluu xiqqeessuu dandeessu jechuudha. Kun akkasittiin barbaadan guddistanii barbaadan xiqqeessuu dandeessu jechuudha. Barreeffama keessan kana boolli gochuu barbaadan bii kanatti buutachuudha. Kana qofa miti asiitii yoo gad harkisnu kalarii kana asii filachuu dandeenya. Ispeesii asii filachuu dandeenya. Ispeesii woordii gidduu yookiin qubee gidduu jiru jechuudha. Kun akkatti qubee isaa walirraa bubbuuta jechuudha. Asiitii laayin ispeesiin hin jira. Inni kun immoo maalidha? Allaayimentiidha. Kun asiitti akkasitti tuttuqne gara barbaadannetti allaayin gochuu dandeenya jechuudha. Bakka barbaadne kaawwachuu dandeenya tekstii keenya jechuudha. Gara olii seentariirra karaa mirgaa karaa bitaa bakka barbaadne keewwachuu dandeenya jechuudha. Inni biraan roteeshiniidha. Kun akkas goonee roteet gochuu dandeenya tekstii keenya jechuudha. Ishee kana asirratti click goone kanallee akka barbaadne roteet gochuu dandeenya jechuudha tekstii keenya. Yookiin karaa biraa maal gochuu dandeenya? Kunoo ishee kana qabne tekstii keenya karaa barbaadnetti roteet gochuu dandeenya jechuudha. Kunoo akkas goone tekstii kana guddisuuf xiqqeessuu dandeenya jechuudha. Yookiin immoo guddisuu barbaadne kunoo ishee kana qabne akkatti harkisnallee kunoo akkattiin
guddisuu xiqqeessuu dandeenya jechuudha tekstii keenya. Inni biraan blending moodiidha. Normaalii irra kaa'uu dandeenya, daarkin irra kaa'uu dandeenya, laayitin irra kaa'uu dandeessu, kalar doogii irra keewwachuu dandeessu. Normaalii tandeeffadhanii sana fayyadamtanii sanaan booda okay jechuu dandeessu jechuudha. Yookiin immoo maal gochuu dandeessu kun advaansed keessa galtanii tekstii kana haala barbaadaniin edit gochuu dandeessu jechuudha. Suur sagalee yaalii kan jedhu kana fakkeenyaaf amma kalarii isaa siitii jijjiiruu dandeessu. Kun alignmentii ilaallee irraa isheen kun text fiilidha. Gradient yoo jenne kun akkanattiin bifa kana akkatti jijjiira. Image fiil yoo jenne immoo akkanaa godha. Text fiil yoo jenne immoo akkas godha. Effectii isaa akka barbaannetti siitii akka barbaannetti jijjiirrachuu dandeenya. Kan biraan opacityidha. Opacity jechuun kun brightness textii keenyaati. Kun akka barbaanne textii keenya brightness isaa dabaluu hir'isuu ni dandeenya. Kun immoo blurridha. Blur akka ta'u gochuu dandeenya textiin keenya kuni. Inni biraan borderidha. Borderiin textii keenya kalarii maalii akka qabaatu gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma diimaan godhanii borderiin tekstii kana maal tachuudha diimaa ta'a jechuudha. Opacity kun immoo opacity kan text borderiiti. Opacity isa dabaluu hir'isuu dandeenya. Inni jalaa blurridha. Blurriin kun immoo borderiif blurrii isaa akka barbaanne define gochuu dandeenya. Inni itti aanu saayiziidha. Yoo kana guddisaa deemu borderiin keenya kun akkanatti guddachaa deema jechuudha. Xiqqeessuu dandeenya. Inni itti aanu text shadow jedha. Text shadow keenya illee kan barbaanne keessa filannee fayyadamuu ni dandeenya. Inni itti aanu kalariidha. Kalarii kan shadow isaa maal akka qabaachuu qabu define gochuu dandeenya. Inni itti aanu opacity shadow keenya define gochuu dandeenya. Blurrii isaa distance isaa define gochuu dandeenya. Erga kana xumurree as dhufneeti okay jenna jechuudha. Yookiin immoo yoo tekstiin kuni yeroo biraa irra deebinee fayyadamuu barbaanne save as custom jennees bahuu dandeenya jechuudha. Save as custom yoo jenne maqaatti kennanne fakkeenyaaf yaalii jedheetanii yoo ta'u kaa'e innaa ta'a jechuudha. Yeroo biraallee irra deebi'ee fayyadamuu nan danda'a jechuudha. Okay jedheen baha. Otoon amma tekstii keessa seenee fakkeenyaaf otoon ammas dhufe custom bakka jedhu dhufe kunoo isheen amma nuti amma fayyadamne kunoos kana hin jirti jechuudha. Tekstiin kun yeroo biraa yeroo adda addaa fayyadamuu dandeenya. Takka edit goone jenna jechuudha. Kanaafuu custom keetti save godhachuu dandeenya jechuudha. Erga edit goone xumurre kunoos kana save as custom kan jedhu jira. Yookiin immoo kunoo save as custom kan jedhu as kanallee jira. Erga edit gootanii xumurtanii maqaa custom keessanitti laattanii sanaan booda as keessaa filattanii yeroo biraallee drag gootanii haaluma salphaatiin fayyadamuu dandeessu. Irra deebitanii edit gochuu isiniin barbaadachuudha. Mee taphachiisnaa naalloo mee kan amma edit goone kana. Kunoota akkas ta'e mee jalatti fidame irra keessa taa'urra jalatti fidiyoon barbaade maalan godha kunoo akkas ta'e kan harkisa lammiishotuu bii kanallee kunoo akkatti drag godheetanii fida sanaan booda ishee kanallee fideetanii akkatti as kana kaa'aa jechuudha. Nan taphachiisame amma ilaalame namatti hin tolu. Kana gaafa fixu gara suuraatti darba. Suura kana gaafa daddabarsu immoo akka transitionii qabaatu gochuu nan danda'a. Transitionii keessa dhufeetaniini suura gidduu yookiin viidiyoo gidduu transitionii adda addaa galchuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf transitionii kun hin jira, kunichi hin jira. Kan nuti tole filannee fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf mee jalqaba ishee kana fayyadamame kun gaafa intro sana fixu akka kanatti akka display naa godhu jechuudha. Mee ilaalame kun akkatti display ta'a jechuudha. Yoo barbaanne immoo kan biraa kanallee fayyadamuu dandeenya kun ilaalame. Kun akkanatti illee akka flash godhullee gochuu dandeenya. Kan biraa kunoos kanatti kana fayyadamuu nan danda'a. Kana gidduutti immoo meeshii kana fayyadamna drag goonee irra kaa'udha kun. Warreen kun maal maal jechuudha? Transitionii viidiyoo tokkorraa viidiyoo biraatti yookiin immoo suura tokkorraa suura biraatti gaafa darbu haala kamiin akka display ta'u kan nuuf godhu jechuudha. Ishee kanaaf kanan fayyadama. Ishee kanaaf kanan fayyadama. Kanaaf immoo kanan fayyadama. Mee taphachiisna ilaallu hundasaa. Full screen godhe ilaaluu dandeenya. Kanuma sarkisne suurri kun amma full screen miti. Full screen gochuu barbaade asirratti okay jira. Sanaan booda kana kun akka sarkisne screen full ta'e akka argamu illee gochuu dandeenya jechuudha kun. Kun gaafa full screen godhe taphachiisnu kun argitanii full screen nu ta'e jechuudha. Haala kanallee full screen gochuu dandeenya jechuudha. Suura keenya yoo full screen hin taane kana qofa miti effect dabaluu dandeenya suura kanarratti. Effect inni kun dhufneeti. Effect inneeti. Fakkeenyaaf effectii barbaanne asirraa fillee kunoo fakkeenyaaf black and white kana effectii akkasii kan fayyadamuu dandeenya kunoo yoo suura kan taphachiisnu kunoo akkanattiin kalarii isaa nu jijjiira jechuudha. Kana qofa miti kanarraa balleessine kunoo ishee kana fayyadamuu dandeenya. Mee ilaalame kan isiniin tole fayyadamuu dandeessu kunoo kanallee ilaaluu dandeessu. Ilaalame namatti hin tolu effectii akkasii fayyadamuu dandeessu. Effectii baay'ee jira jechuudha. Kunoo kunichillee hin jira. Isheen kun immoo viidiyoo wal kan jedhu jira. Inni immoo suura keessa repeat godha jechuudha. Fakkeenyaaf kun akkas gaafa gootanii suura kiyya kana kun akkanatti repeat naa godha jechuudha. Fakkeenyaaf kan haga dhumaatti yoo fayyadamuu barbaadan kun kana ishee qabdaniiti harkistu jechuudha. Kanaafuu hundumallee haala kanaan kaa'aa jechuudha. Kun osoo taphachiisne kun ilaalame suura kana akkatti kaa'ee kanichallee akkatti kaa'ee kanallee akkatti kaa'ee kanallee akkatti kaa'ee yoo immoo xiqqeessuu barbaadan bakka kanatti barbaadan ta'e kun kana qabdaniiti. Kun akkasittiin hamma barbaadan qofaaf akka itti fayyadamuu dandeessu jechuudha.
effektii kan biraan kunoo kun hin jirti. Happy sweet jedha kunoo akkatti kunoo kana fayyadamuu dandeenya yookiin kunoo kunichi hin jira. Love jedha kunoo akkattiin suura keessan akkas kilik irratti gootanii gad harkistanii yookiin immoo saayizii ishee xiqqeessanii kunoo akkasittiin fayyadamuu dandeessu jechuudha. Mi'a taphachiisnu mee kunoo akkas godhachuudha. Kanaaf effektii baay'eetu jira. Effektii isinitti tole fayyadamuu dandeessu. Isheen kunis hin jirti. Effektiin akkasii illee jira. Kan isinitti tole barbaadanii effektii fayyadamuu dandeessu viidiyoo keessaniif jechuudha. Erga viidiyoo keessanitti effektii barbaadan godhattanii elementiin hin jira sirraati. Elementii isinitti tole fayyadamuu dandeessu. Fakkeenyaaf ammaanii fakkeenyaaf kunoo mallattoon subscribe kun hin jirti. Drag godheen fida sirraa gaafas kana ga'u subscribe kan jedhu kun akka dhufu yoo barbaade akkasan godhachuudha. Kanaafuu shittii kan irratti click godheeni gad harkiseen saayizii ishee kun akka ittiin harkiseen xiqqeessuu nan danda'a. Pileen gochiisame ilaalame kunoo subscribe akkas goonee kana fayyadamuu dandeenya. Kana qofa miti kunoo elementoota akkanaa kanallee fayyadamuu dandeenya. Namatti hin tolu elementiin kun illee jira. Gad harkisnee fakkeenyaaf kunoo jalqaba viidiyoo keenyarraa kunoo ishee kanaa galchinu mi'a eegalume kunoo ilaalame kunoo akkasittiin fayyadamuu dandeenya jechuudha. Viidiyoo keenyaa fi kana qofaa miti fakkeenyaaf tiitoorii adda addaa hojjennaa ta'e kunoo xiyya kana fayyadamne waa agarsiisuu barbaanne kunoo xiyya kana fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf haa jennu ija kiyya kana agarsiisuu barbaade ishee kana fidee sirkaayetaniini xiyya kanarratti akka jedheetaniini kunoo xiyya kana xiqqeesseen saayizii ishee sanaan booda kan akka barbaade rooteetu godheen kunoo akkas goone ishee kana xiqqeesseen saayizii ishee akka barbaade godhee naannessee kunoo akkas godheen ija kiyya agarsiisuu nan danda'a jechuudha. Sanaan booda kunoo nan taphachiisame ilaalame kunoo akkasittiin waan barbaanne akka ittiin agarsiisuu ni dandeenya jechuudha. Xiyya gurraacha kanallee fayyadamuu hin barbaade fedeen kunoo drag godheen asirra kaa'a. Saayiziin isaa baay'ee guddaa waan ta'eef akka ittiin xiyya kana saayizii ishee xiqqeessa. Sanaan booda bakka barbaadan kunoo akka barbaadan naannettanii bakka barbaadan akka barbaadan kaa'uu dandeessu jechuudha. Waan barbaadan agarsiisuu barbaadan agarsiisuu dandeessu jechuudha. Mi'a taphachiisnu mee kunoo elementoota baay'eetu asirra jira. Elementii isinitti tolee fayyadamuu dandeessu. Kunoo mi'a duree kanallee irraa daballume kunoo fakkeenyaaf asuma irraa daballume. Kunoo akkas gooneeti saayizii duree kana xiqqeessinaa. As kana kaayetaniini mee ilaalame. Kunoo akkasittiin duree kana akkasittiin akkas gochuu dandeessu. Kanaaf elementii isinitti tolee elementii barbaadan fayyadamuu dandeessu. Fakkeenyaaf yuutuubaroonni subscribe kan jedhu kana kunoo akkatti fiddanii subscribe kan jedhu kunoo like subscribe kan jedhu jira. Kunoo kan akkatti dhuma isaa irratti kunoo akkas gootanii dhuma viidiyoo keessanii irra kunoo akkas gootanii subscribe like kan jedhu kan akkatti illee fayyadamuu dandeessu. Elementii baay'ee jira. Elementii sitti tole bakka isinitti toletti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Erga sana gootanii screen split illee sin agarsiisuu nan danda'a. Screen split jechuun fakkeenyaaf split screenii kana sin agarsiisuuf maalan godhaa. Formaatii isaa tokko isaan filadhaa. Meeqamma filadhu. Isheen kun akka ittiin agarsiisti. Isheen kun akka itti agarsiisti. Mee ishee kan filadhu. Mee ishee kana filadhame. Ishee kana filadheen as gidduun kaawwadhaa. Drag godheetaniini. Erga as galchee kunoo gaafan play jedhu abbaa suura afuriiti yookiin immoo elementii afur asirra galchuu nan danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf suura tokko asirra galchuuf yookiin viidiyoo tokko asirra galchuuf maalan godhaa. Fakkeenyaaf viidiyoon galchame asirra kunoo viidiyoo kana drag godheen asirra kaa'a. Kunoo kana qabdaniiti. Kunoo kana qabdanii asirra keessa jechuudha kan kaa'uu barbaadan. Viidiyoo tokko galchineerra suuras galchuu dandeessu jechuudha. Mee asirra immoo suuraa galchinu mee. Kunoo suura kana saayizii ishee xiqqeessuu dandeessu. Kilik gaafatti gootanii kunoo saayizii ishee akkas gootanii xiqqeessuu guddisuu dandeessu. Suura sana kan biraan kunoo kanallee suuraan galcha asirrallee harkistan irra keessa jechuudha. Kunoo suura kana akka tasan galchadhaa. Asuma kanarrallee suura biraa yoon galchuu barbaade suura kana fideen galchaa. Irratti kilik gootanii saayizii ishee xiqqeessuu dandeessu akka isin argamuu fi mee pilee godheen sin agarsiisa. Screen splitting keenya display nuti jechuudha. Inni kun viidiyoodha. Isa kana saawundii isaa akka badu gochuu dandeessu. Kun amma gaafa irratti kilik gootanii kunuus kanaati saawundii kan jettu jirti. Ishee kana saawundii kana eegsisuu gootan amma irra deebitanii yoo sirbisiistan saawundiin isaan badaa jechuudha. Kun saawundiin viidiyoo kanarraa badeera. Kanaaf asirratti yoo irraa balleessanii bakka kan biraa bakka buusuu barbaadan immoo calleessanii kan jijjiiruu barbaadan kun akka harkistanii asirra kaa'uu dandeessu. Inni sun hin badaa. Yookiin immoo maal gootu shittii kana kun dileet yoo jettanii irraa bada jechuudha. Irraa bada jechuudha. Kanaaf haala kanaan iskiriinii keenya split goone fayyadamuu ni dandeenya jechuudha.
kuno kan biraallee abbaan lamaan jira, abbaan sadii jira, abbaan jaallee jira. Akkasitti tolee filtanii screen spliitii fayyadamuu dandeessu. Kan biraan maalan sin agarsiisa viidiyoo yoo qabaattan viidiyoo keessan haala itti deemu speed isaa jijjiiruu dandeessu. Fakkeenyaaf ammee viidiyoo ta'een fudhadhaa miidiyaa keessa seenetaniini kuno viidiyoo ishee kana nan qaba viidiyotti kana sirra kaayetaniini ishee kana viidiyoo kana fideetanii sirra kaayetaniini viidiyoo kana mee speed isaa jijjiireensa agarsiisamedha. Nu akkuma yeroo darbisanitti masheen kun speediin jirti faastan godhaa kuno mee afurin faast godheessa agarsiisame haala itti gulaalame viidiyoon kun viidiyoo barbaadan akkattiin kuno speed isaa guddistanii xiqqeessanii fayyadamuu dandeessu. Viidiyoo kanarraati immoo fakkeenyaaf paartiin barbaachisan irraa kutuu dandeessu. Fakkeenyaaf as kanatti fakkeenyaaf ishee kana achirraa kutuu barbaanne kun akkatti harkisne kun asitti bakka kutuu barbaannetti kun akkatti harkisneeti iddoo kutuu barbaanne irra keewwanneeti kun akkatti irra keewwanneeti mallattoo siizarii kana maal gochuudha okay irratti jennachuudha. Sanaan booda maal godha lamatti nu kutachuudha. Kuno lamatti nu kuteera kuno ishee kana lamatti kuteera. Sanaan booda paartii barbaadan irraa gatuu dandeessu. Fakkeenya ishee kana gatuu barbaadan keyboard keessan irraa delete kan jettu butu yookiin immoo kuno ishee kanatti gaafa butan irraa delete isinii godhachuudha. Mee nan sirbisiisame kuno nichi sun irraa nu badeera jechuudha. Ammoo kana qofatti jechuudha. Speed isaa akka barbaadan irra guddisuu dandeessu. Kana qofa miti suura kana jala immoo maal galchuu dandeenya jechuudha. Muuziqaa yookiin sirba adda addaa illee galchuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf mee sirba wayii jalaa galchinu mee yookiin immoo kilaasikaalii wayii galchinu mee kana galchuuf import media jenneeti kilaasikaalii wayii fudhanna. Kuno fakkeenyaaf kuno fudhanna wantichi kun kilaasikaalidha garuu viidiyoodha jalaati kilaasikaalii qaba. Kilaasikaalii isaa qofan barbaadan viidiyoo isaan barbaadu yoon jedhe maalan godhaa asirratti right click irrattan godhaa. Sanaan booda kunoo audio kan jedhu jira bakka audio jettu tan dhufa detach audio kan jettu kanarratti click gaafa goonu maal godhachuudha viidiyoo fi audio isaa adda baasaa jechuudha. Kunoo otoon balleesse kuno kilaasikaalii qofa qabna malee viidiyoon isaa irraa badeera jechuudha. Viidiyoon isaa irraa badeera jechuudha. Kanammoo akkas tarkisne suura keenya jala kaawwachuu dandeenya jechuudha. Suura edit gochaa jirru jala kana kilaasikaalii jala kaawwachuu dandeenya. Fideenas jala kaa'aa. Jalqaba irraa eegalchisa. Anu fejira maaluma yasaadu asbaykot kanaaf kuno akkasittiin sagalee kanallee jala dabaluu dandeenya jechuudha. Inni biraan mute gochuu dandeessu jechuudha. Yoo mute jedhamani otoo nama sirbisiise kilaasikaalii ammaa kun dhaga'amu jechuudha. Kunoo hin jira garuu mute ta'eera jechuudha. An mute gochuuf right click irratti gooneeti audio jenneeti mute kana irra deebinee gaafa sagalee goonu an mute ta'a jechuudha. Yoo sagaleen kun sin jeeqamu kun akkattiin kana gadakkistanii sagalee kana hir'isuu dandeessu jechuudha. Silence detection jedha. Kana jechuun bakka silent detect nu godha. Fakkeenyaaf silent detection yoon jedhu bakka silent ta'ee viidiyoo kanarraati barbaade audio bakka sagaleen qabne bakka silent ta'etti himachuudha. Adjust audio kan jedhu kun immoo audio kan adjust gochuu dandeenya. Sagalee isaa kana dabaluu hir'isuu dandeenya jechuudha. Kun fakkeenyaaf fade in fade out jechuun fade in jechuun gaafa eegalu fakkeenyaaf mi'a eegalsiisnu gaafa eegalsiisnu akka inni suuta eegalu sagalee xiqqootiin gara guddaatti akka inni eegalu gochuu barbaanne fade in jedhama. Kunoo ishee kana akkas goona. Mee irra deebinee sirbisiisnu mee. Kun xiqqoorraa gara guddaatti maal ta'aa deema jechuudha. Sagaleen kun dabalaa deema jechuudha. Sanaan booda okay yoo jennu sagalee xiqqoorraa gara guddaatti sirbuu eegala jechuudha yookiin immoo fade in ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan akka inni fade in ta'u gochuu dandeenya. Fade out gochuu dandeenya gaafa dhumu fakkeenyaaf sirbee gaafa dhumu dhuma sararaan dhufame gaafa dhumu akka inni suuta fixuu yoo barbaade sagaleen isaa hir'achaa akka inni fixuu yoo barbaade maalan godhachuudha. Ammallee double click irratti gaafa godhetaniini kunoo audio jettu kana keessa seenanii yookiin immoo karaa amma right click goone audio jenne adjust audio keessa seenneeti maal goona jechuudha. Fade out gaafa goonu kunoo akkasitti keessa akka jechuudha asii kaa'aa jechuudha. Suutuma sagaleen isaa hir'isaa deemee dhaabbataa jechuudha. Akkasitti fade in haala eegalisiisaati. Fade out immoo haala dhumiinsa isaati jechuudha. Pitch isaallee jijjiiruu dandeenya jechuudha. Pitchiin kun immoo maal godhachuudha? Sagalee keenya jijjiira jechuudha. Mee pitchiin kun akkamitti akka hojjetu sin agarsiisuudha. Sagalee ta'e waraabame. Mee sagalee ta'e waraabbadhaa. Jirra jirtuu kabajamtoonni fi hordoftoonni maatiiwwan lammii shootu kan jedhuun jedha fakkeenyaaf. Jirra jirtuu kabajamtoonni fi hordoftoonni maatiiwwan lammii shootu shiittii kana sagalee kana jijjiiruu barbaade double click irratti godhetaniini yookiin right click godheen audio irratti dhufee maalan godha pitchii kana mee nan jijjiirame mee ilaalame pitchii kana.
Zero rakkatu mee kunoo saganam illee ilaalame. Kunoo ishee kan illee jijjiirudha. Yoon baay'ee xiqqeesse immoo akkam akka ta'u hojjetan. Mee ilaalaa. Mee ilaalaa mee kana. Sagalee koo. Kanaaf kunoo piichii isaa kunoo akka barbaannetti kunoo akka ittiin jijjiiruu dandeenya jechuudha. Piichii qofa miti equalizeriin hin jira kunoo. Ishittii kana zeeroo keenyatti adeeffannuuti normaalitti adeeffannu normaaliin zeeroodha. Equalizerii barbaanne irra kaa'uu dandeenya fakkeenyaaf daansii irra kaa'uu dandeenya kilaasikii irra kaa'uu dandeenya fakkeenyaaf. Jirra jettuu kabajamtoonni. Kun kan daansiiti kun immoo kan poppiiti yookiin immoo jirra jettuu kabajamtoonni. Garaagarummaan qabachuudha equalizerii isinitti tolee filachuu dandeessu. Ani ammaaf defaultii man fayyadama. Ishti kana defaultii matandeeffadheeni. Inni biraan noise removal jedha yookiin immoo remove background noise jedha. Fakkeenyaaf yeroo nama haasa'u kana yoo haasoon kiyyaa yookiin immoo sagaleen naannoo kiyyaa na jeequ yoo jiraate maal godhachuudha sanarraa remove nu gochuuf nu gargaara jechuudha. Miidhaggeeffadhaame fakkeenyaaf akkamitti akka backgroundii kabajamtoonni fi hordoftoonni maatiiwwan lammiishootu amma hamma tokko maal godheera jechuudha noise irraa remove godheera jechuudha. Mee yoo wiiki jennu jettuu kabajamtoonni fi hordoftoonni maatiiwwan lammiishootu yoommoo miidhagina jettuu kabajamtoonni fi hordoftoonni maatiiwwan lammiishootu mee yoo strong goone immoo hunduma ishee xaragee balleessaa jechuudha backgroundii jirra jettuu kabajamtoonni fi hordoftoonni maatiiwwan lammiishootu gaafa strong jennu maal ta'a jechuudha sagalee kiyya qofa malee sagaleen naannoo kiyya jiru kan na jeeqaa jiru irraa bada jechuudha. Kanaafuu baay'ee namatti tola Wondersharing kun noizii sagalee keenyarraa illee balleessuuf illee nu gargaara jechuudha. Inni biraan lower volume other clip jedha. Fakkeenyaaf clippii walirra keenya fayyadamne irraa jennu fakkeenyaaf ishee kanas jalaa galchinu. Fakkeenyaaf amma ishee kana classicaliin irra keessa jira jarammoo sagalee jirra jettuu kabajamtoonni fi hordoftoonni maatiiwwan lammiishootu. Lower the volume of other clip okay jennee clippii ta'e sagalee isaa hir'isuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf ishee kana filannee ishee kana xiqqeessuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf ishee kana kan tokko sagalee hir'isnee kan tokko dabaluu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf kan irra keessaa kana akkas godhee sagalee xiqqeessinaa jechuudha. Kanaafuu asii hamma inni eegaluu kaasee haga inni dhumutti sagaleen isaa amma kana irra jira jedhamee dhaggeeffadhaame. Jirra jettuu kabajamtoonni fi hordoftoonni maatiiwwan lammiishootu akkas ta'a jechuudha. Kanaafuu sagalee adda addaa sagalee 3-4 yoo walirra keenya fayyadamne kan tokko wal qabne kan tokko immoo gadi qabne fayyadamuu dandeenya jechuudha. Lower the volume of other clip jenne clippii sagalee isaa hir'isuu barbaadne irratti okay jenne sanaan booda sagalee kan tokko hir'isee kan tokko guddisee fayyadaman jechuudha. Karaa biraan sagalee isa tokko hir'isnee dabaluu barbaadne immoo maal goona auto assetting kana biraan dhufiin iyyuu kunoo ishee kanas kana qabne sagalee ishee guddisuu xiqqeessuu dandeenya jechuudha. Kunoo dB kan jettu kun decibelsiidha. Decibelsi ishee kana kunoo akkattiin amma barbaanne hir'isuu dabaluu dandeenya jechuudha. Kunoo jirra jettuu kabajamtoonni fi hordoftoonni maatiiwwan lammiishootu. Mee immoo nan xiqqeessa moo ilaalame kunoo akkattiin kana qabattanii diraggootanii harkistanii sagalee isaa hir'isuu guddisuu dandeessu. Kan isarra keessaa jiru kanallee kunoo akkattiin ol dabaluu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf isarra keessaa guddiseen ishee jalaa xiqqeessame. Jirra jettuu kabajamtoonni akkattiin saawundii keenya adjust godhachuu dandeenya jechuudha. Kunoo kan kana hir'isuu dabaluu barbaanne kunoo akkatti daballaa hir'isuu barbaanne akkas goona. Kan kanallee dabaluu barbaanne kan ol rakkisna hir'isuu barbaanne kan akkattiin hir'isna jechuudha. Volume auto normalization immoo jira. Kan noise isaa irraa remove godhu akka inni sagalee isaa adjust nu godhu barbaanne fi samma auto barbaanne immoo auto irra kaa'uu dandeenya jechuudha. Ofuma isaa adjust nu godha jechuudha. Gaafa nuti auto irra keenyu fakkeenyaaf jirra jirtu kan jedhu kun sagaleen isaa kun baay'ee guddaa ture. Lammiishootu gaafa auto jedhu maal godha jechuudha ofuma isaa adjust na godha jechuudha. Akka inni nama jeeqnetti adjust ni godha jechuudha. Kun maatiiwwan lammiishootu ofuma isaa adjust nu godha jechuudha. Kanaaf akkas kanallee filachuu dandeenya. Inni biraan kunoo asiitii masmara tokko qabna. Masmarri kun hin jira. Masmarri kun hin jira. Tiraakiin kun hin jira. Tiraakiin kun hin jira. Tiraakiin kun hin jira. Tiraakiin kun hin jira. Fakkeenyaaf tiraakii kanarra kan jiru otoo dhoksuu barbaanne fakkeenyaaf haa jennu ishee masmara kanarra jiru dhoksuu barbaanne ishee kana kunoo ishitti kanatti buunaa jechuudha. Kanaaf maal godha jechuudha amma hide tiraak kan jedhu kanatti buunee hide godha jechuudha. Mi'aa sirbiisisnu. Kunoo teekstiin asirra jiru kun argamaa hin jiru jechuudha. Kanaaf tiraakii kanarra kan jiru hin dhokkataa jechuudha. Meeshee kana immoo haadhoksinu mee fakkeenyaaf tiraakii masmara kana jiru irra immoo haadhoksinu mee maal takka tolaalame hide kan jedhu kanatti buuna sanaan booda sirbisiisnu ilaalama. Kunoo shittiin kun
shittiin kun masmarri kun maal ta'an jiru jechuudha display ta'an jiru jechuudha kana gooneeti masmara ta'e hide gochuu dandeenya jechuudha masmara ta'e immoo yoo edit goone xumurre irra yoo ta'e fakkeenyaaf loog gochuu dandeenya jechuudha kana ton loog godhe masmara kana ton akka barbaadetti keeyyuu maal naan ta'u jechuudha edit naan ta'u jechuudha yoo fakkeenyaaf masmara kanarra kan jiru yoo timeline kanarra kan jiru edit goone xumurre irra yoo ta'e loog gochuu dandeenya jechuudha loog goona yoo itti buune illee jijjiiramu jechuudha yoo immoo edit gochuu barbaanne ishitti kan itti buune unlock goona jechuudha kanaaf akkas gootanii viidiyoo adda addaa wal jala keessanii fayyadamuu dandeessu fakkeenyaaf viidiyoo biraa daballee asirraa keenyu fakkeenyaaf viidiyoo kiyya kana fideen as kana jala kaayetanii viidiyoo adda addaa lama walirra keenyaa fayyadamnu fideetaniin viidiyoo sana fideen asirra kaa'a fakkeenyaaf haa jennu viidiyoo kana fideen asirra kaa'a fakkeenyaaf haa jennu ilaalame sagaleen kun wal jeeqaa jira waan ta'eef ishee kana hagasiitti irraan kutaa maal jennaan hagasiitti viidiyoon qaba waan ta'eef ishitti kana ishee jalaa kan irraan kutuu ni danda'a ishee kan tokko jedheen katirraa jedheen sanaan booda ishee kana sagalee ishee kana xiqqoo sherrisnaa jechuudha maal jennaan as kanaati viidiyoo qabna viidiyoon kun immoo sagalee qaba sagalee fi sagalee kun wal jeeqaa jira sagaleen kanaallee guddaadha sagalee kanaallee hir'isuu ni danda'a kun ishee kana qabeen gad harkisa kunoo miidhagdeeffataame viidiyoo kana immoo bakka barbaanne kaa'uu dandeenya fakkeenyaaf as kana kaa'uu ni danda'a saayizii ishee illee xiqqeessuu ni danda'a kun akka ittiin xiqqeessuu illee ni danda'a bakka kanatti tole kaa'uu ni danda'a fakkeenyaaf ishee kana kunoo gidduu sentarii kanarra kaa'uu ni danda'a kun akkas godhee mee ilaalame yoo sagalee kanaan barbaadu immoo kun sagalee kanaan mute illee gochuu dandeenya mute goone kan sana kan kilaasikaalii keenya ol kaasne ishee kana ol kaasne fayyadamuu ni dandeenya fakkeenyaaf kanaaf viidiyoo biraallee bira dabaluu dandeenya fakkeenyaaf haa jennu viidiyoo tokko kan biraallee finnee asirra kaa'uu dandeenya jechuudha viidiyoo adda addaa wal biraallee keenya fayyadamuu dandeenya jechuudha kunimmoo viidiyoo biraadha viidiyoo kanammoo maalan godhaa as kaa'uu ni danda'a jechuudha viidiyoo 4-5 wal bira keenya iddoo barbaadan keessanii akka barbaadan itti fayyadamuu dandeessu jechuudha fakkeenyaaf kan kanaas sagalee ishee nan hir'isaati kanaaf masmara barbaadan irra viidiyoo masmara barbaadan irra audio masmara barbaadan irra transitionii kanas effect kanas akka barbaadan itti dabaltanii viidiyoo barbaadan edit gochuu dandeessu jechuudha text illee bakka barbaadan itti dabaltanii fayyadamuu dandeessu fakkeenyaaf haa jennu text biraa dabaluu too barbaanne ishee kanas itti buune text as finne text kana edit haa goonu fakkeenyaaf amma let me show tube jedhetanii fakkeenyaaf kalarii ishee jijjiiretaniini sanaan booda barreeffamni kun jalqaba haga dhumaatti akkana argamu barbaade asirra kaa'ee maal godhachuudha nan harkisaa jechuudha kun kan dirra godhetaniin kun hunda isaarratti na argamaa jechuudha haga dhuma viidiyoo kanarratti na argamaa jechuudha barreeffamni kun akkas gochuu dandeessu jechuudha kun bakka ishee adjust gootanii keessu fakkeenyaaf irra keessa kana lamni shotuubii sana jira jechuudha kun viidiyoo kana jalqaba isaa haga dhumaa kun argitan miti kanaaf akkas gootanii barreeffama jalqaba haga dhumaatti fayyadamuu dandeessu effect illee barreeffama qofa miti fakkeenyaaf haa jennu effect kana irra fayyadamuu barbaannaa jennu fakkeenyaaf effect kana asirran kaa'a ergarran kaa'ee booda kunoo haga dhuma kanaatti haga dhuma viidiyoo kanatti akka effectiin kun na argamuu barbaade kun akka tan harkisaa jira mee ilaalame haga dhuma viidiyoo keenyatti kun akka ittiin effect kana fayyadamuu dandeenya jechuudha kuno wanta barbaachisne bakka barbaachisne immoo kanatti kunne sanaan booda viidiyoo keenya edit godhachuu dandeenya jechuudha fakkeenyaaf kan akka irraa kutuu dandeenya waan barbaachisne irraa delete gochuu dandeenya dhumarratti immoo maal goona erga viidiyoo kana edit goone xumurree waan barbaachisu ergatti daballee transitionii effect adda addaa title elementii erga fayyadamne booda dhumarratti maal gochuu dandeenya jechuudha fakkeenyaaf nama galata galchuu fi qabnu jiraate text creditiin jira jechuudha fakkeenyaaf text jala galla indi screen ninjira yookiin immoo indi credit ninjira indi credit kanatti click gooneeti ishee kanas finneeti okay jenneeti kasti kan jettu kana maqaasaa video editing gaa jennume video jennu title isaa credit fakkeenyaaf kaameraan jenne fakkeenyaaf kaameraa jenne fakkeenyaaf abbaa kaameraa nama X jedhamu haa ta'u namni edit godhe edit namni godhe kanatti Y jenne Nafmiya servicesnu kuno video editing jedheeti namni edit godhe kaameraan X dha editing Y dha jedha isa kanallee hiikesan credit 3 credit 4 kan jedhu kanallee edit gochuu dandeessu kana qofa miti baay'ee jira kan credit fakkeenyaaf kunillee kan credititi ishee kanallee fayyadamuu dandeessu
Kanaaf viidiyoo keenya erga edit goonee waan edit gochuu qabnu hunda edit goonee erga xumurree export goonee gara viidiyootti jijjiirrachuuf maal goona jechuudha. Kunoo exportan jedha. Kunoo naaf baaseera. Inni jalqabaa kuni file formaatidha, viidiyoo formaatidha. Kan barbaadan irra kaawwachuu dandeessu. Garuu very common kan ta'e MP4 waan ta'eef defaultiin illee shumadha isheen filadha. Asiti device kan jedhullee jira. Device ittillee export gochuu dandeessu. Inni biraan directly magara YouTube ittillee ol fe'achuu dandeessu jechuudha. Erga export gootan jechuudha. Inni biraan Vimeo ittillee DVD ittillee export gochuu dandeessu viidiyoo keessan kana jechuudha. Mee ani lokaalumatti export godhadha. Sanaan booda jalqabatti name jedhu jira. Name jechuun maqaa viidiyoo keenyaati. Viidiyoo edit gochuu kan jedhuun naaf haa ta'u. Save to jedha. Bakka itti save gootan filachuu dandeessu. Ani kunoo Wondershare output itti akka save naa godhu filadheera. Inni taan resolutionidha. Resolution isaa kunoo HD dha. 1920 baay'isuu 1980dha. Jijjiiruu dandeessu kana dhuftanii resolution isaa 1920 full HD dha. 3840 immoo ultra HD dha. Inni kun immoo 4K dha jechuudha. Kanaaf kan isinitti tolee fayyadamtanii export gochuu dandeessu jechuudha. Haguma resolution isaa dabalu quality'n viidiyoon dabala. Quality'n viidiyoo dabala jechuun immoo size'n viidiyoo keessan illee hin dabala jechuudha. Asitti gaafa sir resolution isaa jijjiirtanii quality'n isaa illee asitti jijjiirama. Fakkeenyaaf best irra jira. Mee fideen 4K irra gaafan kaa'ummoo gudii irra dhufa jechuudha quality'n isaa. Kanaaf quality'n isaa kan barbaadan irra keewwattanii fayyadamuu dandeessu. Encoderii lama jira. Kan isinitti tole irra keewwattu frame rate'n hin jira. Frame rate'n isaa 25 haga 15 hanga 60tti jira. Frame rate barbaadan irra keewwattu. Most commonly viidiyoon kaameraatiin waraabame yookiin immoo smartphoneetiin waraabame frame rate isaa 25 hanga 30tti. Kanaaf frame rate viidiyoo keessanitti waraabameen otoo export gootanii baay'ee bareedaadha frame rate kana. Inni biraan bit rate'dha. Bit rate'n kun immoo byte per second'tiin haga 600 hanga 1500tti jira. Custom kan mataa keenyaan define gochuu dandeenya. Inni biraan encoderiin hin jira. Encoderiin AAC dha. Channelin stereoon hin jira. Monoon hin jira. Akkasitti filattanii gochuu dandeessu. Sample rate'n hin jira. Lama qabna. Ishee kanaaf ishee kana jira. Kan biraan kunoo bit rate'n hin jira. Ani kanuma default ta'een fayyadama. Default kan ta'een fayyadama. Default'n quality'n isaa betteridha. Encoderiin ishee kanadha. Resolution isaa high HD dha. Frame rate'n isaa 25, bit rate'n isaa 8,000. Settingin Wondershare'n default kaa'ee kanaan export gochuu waan barbaade okay jedha jechuudha. Default maan okay ergan jedheeti. Size'n isaa megabyte 43 dha kan viidiyoo kana. Duration isaa secondii 44 tura. Auto highlight jechuun immoo fakkeenyaaf viidiyoo kana TikTokiif yookiin short YouTubeif yookiin waa ta'eef yoo barbaadanii maal gochuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf TikTokiif yoo kutuu barbaadan secondii 15 highlight illee dabaleetu export ni godha jechuudha. Viidiyoo hundasaa export godha. Dabalataan immoo secondii 15 illee export ni godha highlight jechuudha. Kan biraan YouTube shortiif illee secondii 60 viidiyoo kanarraa xiqqooteetu illee export ni godha jechuudha. Sanaan booda asiitiin dhufeetaniin export kan jettu kanatti bu'aa jechuudha. Kun export gochuu eegaleera. Percentii tokko irra jira. Haga percentii 100tti eeguu qabna jechuudha. Gaafa xumuru kunoo asiitii maal jedha? When done jedha. Sound reminder. Yoo xumuru akka sound dhageessu gochuu dandeenya. Yoo barbaanne kompiitara keenya akka shutdown gochuu dandeenya. Yoo barbaanne immoo do nothing yoo immoo maalleen godhuu jechuudha. Ankiyya by default sound reminderidha. Yoo xumuru yoo percentii 100 irra gahu maal ta'a jechuudha? Sound ta'e dhageessaa jechuudha. Export ta'e dhumeera kan jedhu jechuudha. Hagan export godhee xumurtiin eegna. Kunoo dhumateera. Amma maal jechaa jira? Analyzing video and extracting highlight jedha. Kana jechuun viidiyoo kiyya kan TikTokiif ta'u kan secondii 15 extract naa godhe jedhe san extract naa gochaa jira jechuudha. Sanas xumureera. Kunoo shittiin kun viidiyoo highlightii sana video highlight secondii 15 sana jechuudha. Mee bannee ilaallume secondii 15 ta'uu dhabu jechuudha. Kunooti 15 secondii 15 dhuguma secondii 15 haga secondii 15 kan jiru irraa kun nukuta jechuudha. Inni biraan immoo kunooti video edit gochuu kan jedhu guutuun isaa musa kana jechuudha. Kunooti kanaaf akkas gootanii video barbaadan akkasinitti toletti video keessan edit godhachuu ni dandeessu jechuudha.
Kanaaf viidiyoo kanarraati akkasii waa barattan akkasii waa hubattan shakkii tokko illee qabu haga viidiyoo biraatii wal arginutti nagaan turaa jechuun barbaada. Warreen miseensa Lammiishoo Tuubii hin taane asumaan Lammiishoo Tuubii kana like share subscribe akkanaaf gootan kabajaan isin gaafadha. Warreen subscribe gootanittan immoo mallattoo bilbilaa yookiin immoo mallattoo beelii sanatti buutiin viidiyoo Lammiishoo Tuubii irraa yookiin immoo chaanalii kanarraa gadhiifamu hundisaa akkasiin bira ga'u gochuu ni dandeessu jechuudha. Waan dhaggeeffataniif galatooma. Horaa bulaa deebanaa yeroo gaarii qabaadha.